hidhaatis caqasaati telefoona keenya shabboon Muhammad Tansu amma gaa isinirraa hin barachuu barbaadaan kunoo qalama kiyya qabadde skriptoo nin barreeffadha ummanni Oromoodhaa gaafiin dura waa'ee Oromiyaadhaa eenyuuf kannitan waa'ee federaalaa eenyuuf kannitan ABO fi KFO fi waraana bilisummaa Oromoodhaa dalagaa akkamitti qoodaniif warri federaalaatti nu tabatu eenyu fa'aa ta'u maal fa'aa nu hagalan Oromiyaanoo eenyutti haanu distinction kana lafaa keenyu fi abiyyillee tiimaa jechuun aangoo teetirraa hinaaffaatti hin qabu khalee wad dhiigaan finnee sii dabarsine siitu beetee nu duule siitu nu beetee nus diiguudha kakatee nuttis duule keedhaabi yoo xiqqaate galanni ummata Oromoodhaa si aangoo kanarra baasuudhaafu Oromiyaan tawaboodhaa ta'u yaadni ko yoo saniitee tokko naakanna yoo saniintaanis qamirga keessa lama naakanna namni teefis namni yaada kanarraa adda qabdanis bilbilaati mee yaada kana haa bilcheeffan gara haasoo abiyyiitii san deebisa nu waliin tura ሸኔን በሚመለከት በመጀመሪያ በሽብር የሚገኝ ነፃነት ሸኔን በሚመለከት በመጀመሪያ በሽብር የሚገኝ ነፃነት የሚገኝ ዲሞክራሲ የሚገኝ ክብር የለም ሽብር ነው በሽብር መንገድ ዘላቂ ጥቅም ማምጣት አይቻልም ሸኔ ግን እንኳን ለኛ ለሚጋልቡትም ችግር ሆኗል ማይጨበጥ ማይዳሰስ ፍላጎቱ ማይታወቅ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ስርዓት የሌለው ሚልኩት ሰዎችም ግራ ገብቷቸዋል እንኳንኛ ሸኔ የሸዋ ሸኔና የወለጋ ሸኔ ያለኩን ሲዋጋ የሚውለው አንድ ኮማንድ አንድ ስርዓት በማይኖርበት ሰዓት ተነጋግሮ ችግር ለመፍታት በእጅጉ አስቸጋሪ ነገር ይፈጥራል ለኦሮሞ ቆንኩ ይላል ኦሮሞን ያፈርሳል ኦሮሚያን ያፈርሳል በኦሮሚያ ውስጥ ልማት እንዳይካሄድ ልማት ቦታዎች የልማት ስራዎች ያደናቅፋል በዚህ መንገድ ይመጣ ነፃነትና ሰላም ያለ አይመስለኝም ነገር ግን በእኛ በኩል አቋማችን ያው ነው የተለየ ዱዋል የሆነ ፕሪንሲፕል የለንም ለሸኔም ለከበደም ለተሰማም አንድ ነው ታጥቀህ በኃይል የሚገኝ ጥቅም የለም በፖለቲካ በንግግር ብቻ ነው ፍላጎትን ማሳካት የሚቻለው ህገ መንግስት ላይ መነጋገር እንችላለን ክልል ላይ መነጋገር እንችላለን ስርዓታችን ላይ መነጋገር እንችላለን በንግግር ብቻ መሆን አለበት በኃይል መሆን የለበትም የሚል ነው የኛ አቋም ትናንትም ዛሬም ወደፊትም ለሰላም በራችን ሁሌም ክፍት ነው ለንግግር በራችን ሁሌም ክፍት ነው ነገር ግን ሸኔ አካባቢ ያለው ችግር ሻርክ የባህሩን ከባቢ እሱ ያለበትን የባህር ጫፍ ሲያናውጥ ባህሩን በሙሉ ያናወጠ ይመስለዋል በዛ አካባቢ ደግሞ ያሉ አሳዎች ባህር ሳይሆን ዓለም ተናወጠች ይላሉ እንደዚህ አይነት ኢሉዥን ጥቅም የለውም ንጹሃን በመግደል መኪና በማቃጠል የሚገኝ ትርፍም ጥቅምም የለም በመዝረፍ የሚገኝ ጥቅም ትርፍም የለም ሰከን ባለ መንገድ ማየት ጠቃሚ ይሆናል እና መንግስት ሰላም ማስከበር ግዴታው ነው ሰው በኃይል ከመጣበት በክላሽ ከመጣበት ከክላሽ ባሻገር ለመወያየት ዝግጁ ከሆነ ግን በራችን ሁሌም ክፍት ነው በንግግር በውይይት ሰው ህግ እስካከበረ ድረስ ችግር የለብንም ህግ ሳያከብር ግን ሰው እየገደሉ ንጹሃን እየገደሉ አርሶ አደር እየገደሉ እንደ መብት ማየት ግን የሚፈቀድ አይደለም ይሄን መንግስት ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል በተባለው ልክ ውጤቱ አመርቂ ባይሆንም ስራው ቀላል አልነበረም አሁን ተጠናክሮ ይቀጥላል አየ amma beete namni gari dhugaadha amma oggaa kana yennu jarana wanta kabara siyaasa keessatti akka vooliivoolitti ilaala kubbaan oggaa gama kee dhufte qabaraan dhootu deebisuma qabda bara kubbaa yoo si bira buute qabxii isaa kan dhiitaa jechuudha walii galama kam
Oromiyaan nu harka jirtu jennee sarbii jaanii mookaa kubbaa gama isaa darbine innis gama keenya deebisee beekte nuti amma qabaraadhaan gama isa deebisuu qabna malee beekte nagada uffansa godhuun qabnu jechuudha. Haasharumaa fi soogiddoolii jijjiiruun qabnu. Inni ni kijibu maarra jinni tanatti rakkatiin abar. Hidhattee teessoo hojjaasoon qaadiin qabdu. Songubbaadhaan akka beektee inni kijibne wayyaaneen akkamitti beektee wanni isi guuttatte qaama sadaffaa jira international community jira. Bar hidhannoo teedoon hiikkatiin Oromiyaan teessanii mallatteessisuu jechuun bar injifannoo laaftu jiran. Taraa duraatii fi Itoophiyaan Oromiyaan nu deebiftee jechuudha. Sadii galama akkam. Nuti legitimacy nuufuun kanneen gaafa Oromiyaan teessanii nu mallatteessu irratti teenya beekadhu. Hulii addunyaa irra qabsoon teenya hulaa dippiloomaasii ajaa'ibaan nu banti. Siyaasa keenyaaf legitimacy kanniti. Ummata Oromoodhaa daranuu qabsoo Oromootiif kakoomsa uumti. Inni Oromiyaa kanneen kan hin hemi dubbiin. Taphni benchmarkii bikirraa ka'u Oromiyaa harkachuu. Ilaa hamma Itoophiyaa to'achuutti. The bargaining range. Dubbiin akka gaariitti sanii agartu. Inni ni kijibaa yaadee roobar kunis bar haaqela mookam jechuudha. Kunis bar waa nama qabsoo amata 150 gaggeeffatee jechuudha. Arra ani miidiyaa addunyaarra teenyee bikka addunyaan AU'n taa'utti UN jirtutti USA jirtutti bikka addunyaan jirtutti Oromiyaan to Oromiyaati mallatteessisee hana kaaduu jechuudha sanboota. Awweenii kan qabsooti jettiin fufaa bara. Ammoo injifannoo siyaasaa laaftu miti. Even akkuma ajandattuu dubbittu qabamuun. Maaliif? Bar Abiyyiin maaliin justify godhaa jechuudha. Oromoo dhokkachuudhaan akkamiin justify godha. Tigraayiif TPLF dhiise mookam diduu danda'a. Lakki anaa isan bulchoo jettee bar negotiationii cabeedha. Tokko beetee waliigaltee kaabaa sanuu fi dhukkubaa keessa jira karabaata diimaa uffatanii jira yarriin hin fixannee jechuudha. Odoo fixatanii beetee karabaata magariisa amma adiidhaan gabbaanii jechuudha. We know dubbiin kaabaatu ganaa barateero. Ammoo nuti wanni jechaa jirru maali? Taphaas dhufe kuni bar ajandaan kun Oromoodhaaf beetee akka master planiidhaati. Yoo keessa seene kan harkaa baddiifiin jibar. Nu faayidaa guddoo qaba ajandummaan kunu. Inni nama dhugaatii we don't care. Anu beetee ajandummaan kunu qabamuun waraanummaa bilisummaa Oromoodhaa bara arra wajji haasofnaa nuunaaf injifannoo guddoodha jechuudha. Addunyaan bar gabaasaa jirti mee. Namni biraan jiru kan bar wayyaanee alatti namni irra hidhatee Itoophiyaa jiroolaa jiru kamtu jira jechuudha. Gaambeellaa fi Benishangul yoo numaatum san malee gulantaa mootummaa tukuffisuu san hin jiranii jechuudha. Kanaafuu wajji haasofnaa afaanii baafne. Nikaa goone jechuudha yamma diridirii nikaa godhanne. Eega diridirii nikaa godhanne ililchinee tuma hamma Oromiyaa teenyammaas nikaa godhanne. Waraqarratti illee haa taatu. Walau kaana waraqa. Qabsoo teenya itti fufu. Waan waraqarra mallatteessifne san funyaan qurquriin jettee argeen dirqitti Oromiyaa harkaa buusuu dandeenya. Ammoo abshaala taanee kursii ta'e itti fufadhuudhaadha. It's a give and take. Kursi ABO fi KFO fi PP jidduu keenyee isan murteeffadhaa jennaan Oromiyaa teenya qabanne yoo isan galte abshaalummaa. Walii galama akkam Abiyyi kijibaa tanan godhuu baatu already nuti akka namni nu godheeti jechuudha. Maaliif miidiyaan addunyaadhaarra Abiyyiin OLA wajjin haasawaa jedhu afeeree bara. Afeeraan tu bar official paarlamaa gubbaa taa'ee dippiloomaatota taabar mayyoo shabboo isan agarsiisu jechuudha. Bakka embaasiin addunyaa hundi teessu taa'eeti ani haasawaadhaaf qophii jechuun injifannoo guddaa uummata Oromoodhaatiif woboodhaaf congratulation jennaan. Haleellaa itti fufi qabsoo itti fufi dhaabii miti dubbiin. Akkuma irraa afeerraa tana dirqinetti waliin teenya haasawuu sanis dirqinaan. Waliin haa kunuun agartaniimi dippiloomaatonni addunyaadhaa. Dippiloomaatonni addunyaa
officially afirratenya nama biraati jiru wayyanen haasomte so nuti amma inni mal barbaada abaa fi kaafaa fi waraanni bilisummaa oromoodha akka beeytee abaa fi kaafaa fi paabaa jara kamal san taani aangoratti akka wal nyaatan beeytee oromiyaan tiyya kursiin tiyya hanqalaa naata no warri biyyoolessaa falmadda kursii 180 sani falmadda oromiyaan teessanii finish isan paartiiwwan hidhaati paartii biyyoolessaati national party da ajenda oromoodhaa sadarkaa biyyoolessaa nu tabadda oromiyaan ammoo tawwaboodhaati tawaraana bilisummaa oromoodhaati taqeeroodhaatiif taqarreedhaati bar hirriba gaarii rafanii jechuu ijoolleen tinyarra qeeroof qarreen waraanni bilisummaa oromoodhaa kii targeetii qaba impaaretti yoo suphamte isaa suphan yoo suphamuu diddees kaa isaanumatti harakkatanii jechuu abishaala too qaba oromoon beeto gurbaan kun wanni inni barbaadu kursi haadhiif nuuf qabooye isaa yoo fedhii xaabaafatan beetee Jawaar Mohaammed rakkatabanii Abiyyi rakkatabanii Daawud Ibsaadhaa Mararaa Guddinaa Biraanuu Naggaa Maarree godhanii akkasii xaan beefirraa taa'u we don't care hoggaan 150 booda oromiyaan naa deebitee an Itoophiyaan itti fufuu baattu gulattaan itti aantuu jechuun eegaan oromiyaa qabadhe booda waa Itoophiyaatiif booyaa jechuun yeroo ammaa tana keessatti maalittu jira jechuun walaa oromiyaa walaa Itoophiyaa harkaan qabna hiree tanatti nutis maximize godhanii fayyadamuu qabna mee lakkoofsa bilbila yoo dogoggorenu sirreessa jechuun dubbii laaftu bilaa shakkala kaalee dubbataan jiru researchi gahaatti godhee dhiyootan hunda waan kana barbaadnee qopheessinee keenyeetti guyyaan eegan guyyaan dhufe wannummaanuu if dura Abiyyiidhaan jenneeniifis maali waraanni bilisummaa oromoodhaa eessatti galaadha reeshoo saayintifik taatee lafa keenya bara mee eenyu yaadata beetee reeshoo wajji haasofne sanitti waa meeqa argachuudhaaf oromoo waa meeqa kasaaraa jenne meeqa yoo hawaa dhageeffatan taate kanatti beekaa jechuudha oromoon baqaa isa jedhu ala diinagdeedhaan in billions kasaaraadha military asset keenya sacrifice goone social cost military asset cost quantify gogot economical cost human cost social cost political cost diplomatic cost passed on generational cost yenne la fakhay haye wala markachuda fayyade adero uba fayyade wala markach wa torba khanine wa me arkachu dandi thank you khonola nami dubbi akate gada din sadati wa torba khanineti wala mafudata ratio 2-7 yechu wala markachuf laman malififu party tahuda fi bete ango political angoda fayyade khono Hussein said 2:7 ida -5 ida yechu is negative khalafu negative khaysaaba hudaf warana khaynya oromiya difne fi federal aba of kafa oda fi difne perfect because one torban lose goal jirtu is one ratio inumatu tuni 1-1 ida Abiyyin ango isa te federal qabate tu oromiya qabanne one tokko khaninef legitimacy federal gubbatti inni ammo legitimacy oromiya gubbannu khanne so ga bargaining kenya ratio mal 1-1 inni if you lose nothing notice when you lose goal jirtu yo ammo abao fi kafa fi barre walitti dane bete agobara tokko jala keenye 1 torban sakanine fi no san bete wani sakesa san nufayatu 5 ratio 5-7 isani like 5-2 sani nufayatu 1-1 ango federalize legitimacy akhanuf innis oromera legitimacy no akhanu is a 1-1 is a win-win hello السلام عليكم شاب وقلتهم قلتهم يدوتك يعني أتيت يا دجاري ده هدو يا دبريدا ده ديتا هدو نافته هدو قلتهم واني أتيت سري ده أورمون
جنا هدا تقوي تحت جري الناو أمر راي جدري تكين هدا أوروميا تنارك بونك جودا إثيوبيا وجينا تجرا لكم تيتي هنيفو أورومون أجلو تجريبا خاء وبك هريرا ورانا خيسا نمالي خيسا هرب في أرسين هرفين عدبين تقرر رفنينتي تنالس ننجا هدوتك غلطو ميا جمي هدوتك غلطو ميا جمي هدوتك جنة الفردوس ربي فيها خد أوروميا بلسون سي ربي فيها أغرسي سنالي أغرسي أمة أورومو تفلي ربي أغرسي أمة أورومو نما هيئك الدنيا نما جباتي وججرتي ونمي أرى الدنيا دبسي وبودا مرو درباتي نوراسي أمبالي دانا رواسو جراتا هم وبوتي اسمي ربي أبدلني وبو أبدلني وبو داتو حقيق أبيتو سنيفو هم نخم كيسا قبه هم أنا نبقى بيجي أما اللي جانا حقيق أبنيتي خيسا قبان إن شاء الله ربنا سنيفو أرمو ديواني سنينجو جبادا ببين جمين أما أجيت يعني أدخل تخل إبرا دقاري دا نتين هيكتشون قمنو هيكتشو من أوروميا دورك أبتشو قمنا كإثيوبيا ولدينا سنيفو أمة أورومو كيرو في قرن ووجدت تمرينا قلتوميا جمي قلتوم شبو ميديا وكملين الرابو كفتي قلتوميا من ما نسميتشو بربادا أمة أورومو أمو هرفنا خاء على فرح كيرو في قرن أوروميا خيستو هنزجي في أرسين إسمين أبصون دورانيس تابتة أما ترفنا أما لو جبات جباتا بود أكمل دبتو جراتا جبات داخات كيرو في قرن وبو برهدابتا وبو تام شفتي تنسن أكجر كنت قلتهم عمن واجد شو بربادا مجين ناجراتا أيه فتياتي جعلة تومي نولي جعلة تومي هريبولي بيتي واقعي واتخلت نافتو إن شاء الله يا رب جي بيتي ديمون وعواس ربين أورميان واركا قلتي إثيوبيا تدي بناتي هالو مي يادا خنا دانمو وري دون أبتشو ديسي برجع خيسة ده تقول شابو ميديان يادا مخيسة ديبا جرو تما يادو ما دربني نميلك كي ترى راكان ويانيس إساني بران أقولي بربانا تشوي نعمنا scientifically is a win-win إنني سنكسر نوتي سنكسر دبيتي يسني قلا يا خنا قدهو فني ميتي تشوي نوتيس وان كان نف كمنا إنني وان فرا تك أبا نوتيس وان فرا نك أمنا وان كان نف كم أوروميا ورانا بلسوم أوروموتيف إيسو أنغو فدرال إسات تافوف هالو itufufe amma itufufe nagam inda gama itufufe jero aye ani khanija chur badi yani kesan jalka barati adeemsi keessanii fi haalli isinitti jirtan hedduu gaariidha jajjabaa daara rabbi isin haa jajjabeessuun jira chaansee wanta irra haasawame irraa wanti dhageenyee fi wanti isinis walii qabdanii gulaaltanii ummata keenyaaf dhiyeessaa jirtanis wanta gaariidha wanta abdii namatti horu garuu immoo as keessatti wantiin takka ergaan dabarfachuu barbaadu haasawaarraa ministeerri muummee haasairraa kan ka'e siyaasa keessatti isinis hanga keessanis beekuu baadhu maali convincing and confusion waan jedhamu jira sigalee wanta kanaan dura arginu irrattis wanti namni kun haasa'uu fi guyyaa muraasa booda immoo wanti inni gochaa nutti agarsiisu waan hedduudha argaa jirra kanaafuu mootu kanaan duras akkuma isin jettan wanti inni ammaarra hime suni positively yoo fudhanne yaada gaariidha garuu immoo parsantii dhibbatti wanti kunis ni tahaa jennee sammuu keenya akcal jennee ummanni keenya fi warri bosona jirtus itti of kenniteetumaan yoo jarri sangalte waa lama miidhamna takka meeshaa majarri hidhattee jirtu kana lama tan argannu lamada waraanummaan achitti galisuun hundi fakkeenyaaf qabsoo karaa nagahaa jedhanii yeroo dabrirraa haa barannu abbootiin gadaa manguddoon akkasumas warri siyaasaa keessa jiran warri akka Jawar Muhammad Daawud Ibsa Baqqalaa Garbaa fa'aadha deemanii ijoollee bosona keessaa galchanii ijoolleen san eessa akkasiin buute namni quba qabu hin jiru
jarri sunis fuudhanii ijoollee tana mootummaa kennanii ilhaan garraa eessa akka jirti namni isaan quba qabu takkan jiru jarri isin gaafanni. So kanaaf jecha namni lamata dogongoruu hin qabu. Akkuma reefu gaammen xiinxala isaa lafa haayetti warri paartiin seera qabeessummaadhaan yeroo dabargaa boordiin biyyaalessaa filan waraqaa ragaa fi ragaa kennee fi filanoodhaaf dhiyaannaa karaa nagaatiin warra jee. Walgahii irratti akkuma inni jee mari'atanii karaa nagaatiin amantii jedhanii. Saniin achitti waa'ee warra bosona jiru immoo gonkumaa maqaa kaasuun qabanii kan injoon dabarfachuun barbaadee galatooma. Ayo ulfaadhu waan takkatanii san yaadachiisu jira. Amma tun 91 himi beekadha. 91 waraanaa miti mootummaa wayyaana hojii taa'e leencolotaati. Paartiidhaatu taa'e malee waraanaa miti. 2018 miti kun. 2018 qaama siyaasaadhaatu dhufee abbootii gadaa qabatee beetee araaraa galaa jeen. Bartuun adda adeeroo dubbitti sadii galuu qabdi. Jeneraal Marroodhaatu bararra waraana isaa bakka bu'ee jaalgammachuu fi jaalambisaa seenaa dhiira isaa walitti qabatee taa'ee haasawa bara. Waraanaatu haasawataa bara. Dubbitti sadii galaa. Araaraa nuti amma nuti waan 2018 irran deebinu maaliif ijaa? Abbootiin gadaan jirtuu haatan araasuu dandeessu. Sheekattuun araasuu dandeessu biyya keessa jirtu. Dubbii waraanaati moo akkam? Akkuma wayyaanee beetee qeesii way galchite. Moo abbootii gadaatu wayyaanee beetee fi abiyyi jirtuu taa'e. Akkasuma dubbiin. Nuti bakka AUN taa'etti bakka beetee United Nations jirutti qaamni sadaffaa addunyaadhaa bikka nuu taatetti. Nairobi jennuuni Kampala jennuuni bakka nuu taate sanitti waraanni bilisummaa Oromoodhaa ofiif dhaqatee taa'ee ajandaa Oromiyaa irratti mari'atee Oromiyaa isaa dhuunfachuudhaaf qabsoo siyaasaa gaggeessuun isaa beekte kun haadha bu'anaa saniima. Oromiyaan tiyyaa hojii irra waltajjii addunyaa isa gubbaa'u taa'ee Abiyyi Ahmad nu hadiidu injifanne warra jiruti. Waa'ee Oromiyaa isaaf dhiifna. Hiikkachuu fi dhiisuu beekadhu baraamma hamuree murteessuutu isaa jechuun hamuree murteessuu Marroo fi waraana bilisummaa Oromoodhaati. Warri waraana hin qabne waa'ee waraana marraa haasawaa jechuun. Lammaffaa paartiin KFO'dhaa fi paartiin ABO'dhaa paartii biyyoolessaati. Itoophiyaaf haa dorgoman kaa. Barwannummaa isaan himachuu dadhabanii garaa keessatti waraanni kun nu harkaa balleessee siyaasaa godhuu dadhabne jedhanii iyyanii fi haalurraa hiikkatu maaliif dhufe? Isaan beekadhu wajji deemuu diddee hidhannoo fi siyaasaan yaa kee haataraa tana barre amma divoorsii goone bara. ABO fi KFO fi waraana bilisummaa Oromoodhaa xallaaqa sadeenitti adda baafne jira. Atis Oromiyaa jenne miraasa isaa kunnee fi bara waraana bilisummaa Oromootiif. Inni hulii ABO fi KFO'n Abiyyi wajji ta'anii falanittuu hagala mootummatti maal godhuu homataa jechuun. Karaa nagaan nabaa soggaa jees maal godhuu homan namaachi. Issuu federaalaatiif akkasii baramma. Waa'ee Oromiyaatiif miti noo. Waa'ee Oromiyaatu dhowuu hin danda'isan amma. Itoophiyaadhaaf maaltu faayidaa qabaa? Qoonni Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti maali? Haasawni jechuun. Even saniin jeeba hamma even odoo baqanillee Abiyyittuu makamanii marraa kontirbaandii godhanii maaliif siyaasaa zinaadhaa hojjetanii jechuun. Bansa keessatti waa beete tanarra waliigalla yaalitu mootummaatti waa idaaman. Faluu beete Jawaar Mohaammed hojii guddaa ministeerri nu haa ta'u jechuun. Fali Maraaraan itti aanaa haa ta'u. Faluu beete jettaniin Jaal Daawud Ibsaadhaa ministeera fadhee haa ta'u. Hin amannuu jechuun maaliif amanna? Paartiidhaa taa'anii waan paartii isaaniitiif Oromoo fayyadaan waa dalagan. Wanni Oromiyaatti immoo ta'e isaaniitii miti. Hagasuma bardubbiin. Marroon ammoo waan federaalaa isa irratti dhee jaraa dhiisee fi hundinuu tiyyaan hin taatu haa. Hundinuu tiyyaan hin taatu. San isaaniif qooda dhiisee inni Oromiyaa isaa waraana isaa wajjin abshaalummaadhaan taphatee Oromiyaa fi Oromiyaa keessatti Oromoodhaatu irraa abbaa. Qeeroo fi qarree isaa qabatee uummata Oromoo qabatee Oromiyaa isaa to'achuu. Yoo nagaan danda'amte at least nuti haa jennuudha afaan siyaasaatiin addunyaarra nu fayyatti. Qabsooteenyaaf legitimacy kanniti. Wannummaan rakkoo hamtuu addunyaa tana keessatti Oromoo bikkaan qise maali? Waggaa Marroo gaafatan Marroon beetee
مسارات أبسيتين سينا أكنا في أكنا في أكنا في أكنا جرخوا لو قام كافوا في أباو قافة لمو لكن تمريدني توبرها قودن ويا تجرانا خاورمون بكلام جرتير يود دافنيو ديرو تفدرالا سيود يفنيو فدراليس أفانوتا كوتاتي وكم بوخارا نجاتي كابسونا نت أمة أورمو ميلون ترباتن بكبونا ولن أمة أورمو تف ملوخنا جاني كهيرا في سيرة أبيجي سكبجني اتفقوا فني يتشوي أبيجي في ولن اتفقوا فن إني سافر على كوها وشل لابلابي ويخابكوا فجرتي يتشوي وشل لابلاب أبو أبا وفي كافا وفي بيبي وشل لابلاب جنن هادر الدري في بيته فتتن أورميان أمو هكرا خنا كيس أبوك أبد أفشالن surgically political operation غوده سياسة بوش على إثيوبيا كيس أورميا تجباسو أورميا رتيني ولي تكاسنا يتشوي ورا فدرالا يو نوبتة بكم هالو فاديرو اتفوفي أما ألو اتفوفي أما اتفوفي انت أما كابي اتفوفي ها اتفوفي itu سيدا كاين اتفوفي أما سيدا كاين اتفوفي أديرو ألو gubida wari bilbiltan network sirreeffadhu namu yaada keessa kadada be yaada hamadisif yaada kanarra wayyaa qabaatanis nu khanna maalif walirra barachuu walirra fudhachuu jirra bar shabbo miidiyaan waltajjitee sanidha halo sagalee dhaabsitu baa sagalee situ baa deemaa jira gamme baay'ee si galateeffanna. Shabboo miidiyaa Oromoo ta'uu kanaan hin beeka. Wanni guddoon beektaa nuuf summiidha hiikkadhaa jechuudha. Nuti yoo hiikkachuu baannee qawwee keenyaa wajjin karaa feene yaane ni dandeenya. Nuti yoomiluu taanaan har'aas boruus hiikkadhaa kan jedhu diina keenya. Akkasii qawwee kiyyaa wajjin yoonii fi bakkaan fedhee dhaqe ifitti amantummaan qaba. Ifitti amantummaa guutuun qaba jechuudha. Sambarka narraa hiinaan jechuun saree dibamtuun qaba jechuudha. Akkasii jabaadhu sifaana jedhanillee akkasii illee jaalofsaanaan jedhanii jabaadhu karaa sirriirra jirta. Karaa sirriirra jirta jabaadhu sifaana jedhanii. ألو اتفوفي أديرو تخلي اتفوفي لك اتفوفي أديرو ألو نجيما اتفوفي ألو اتفوفي أديرو يا اللي خو بيكلو بالشيء سالمو पर यादा दर बनने पर वो मीडिया आला बेचुकी है we have to educate people बेटे ये रोगरी अक्करा को फाबर सियासन अक्करासी खादिरो रोगा अफरदी तो गरा गलचिते लालू कब्दा चोई नोटिमाल जा चुजर बर नामना अर्रा अजेंडा तो कुछ चालू दर बिदेखोनी पीपी वच्ची सुफ्ता अभी ये नु बताओ कतेजा برابي يفشملسوا بكداد لا بتدي بكذا you have to understand that يا أخي سياسة لقاء جران نموني غري وانت كبير سياسة خيست ونهن دينو تيتون دنديس no يو كستاتها أكن نورز كوريا سريت نيوكلير ومنتوما نيوكلير بومب بيدان بيتي صداقة في واندو فرقة شو دندن جمالي qabsoo keessatti waa hundaa fudhachuu hin dandeessu. Arra marroon Oromiyaa gaafii amata 150 Itoophiyaarraa Oromiyaa deebifannaan gulantaatti antutti qabsootti antu jechuun yetaan bara abshaalummaa dubbii sadii galuu qabdi. Abshaalummaa. Bara addunyaa siyaasaa addunyaa irratti gurguramtuu seenaa himu jirraa jechuun siyaasaa yoo addunyaa irratti teessetti hin qaanfanne. bar Itoopiyaan haddii gamtuu jammoo Itoophiyaan raajaa qabaanneeti bar Itoophiyaa faarsutti hin jiru isin itti hafuuf tuuf hin fufini miti
سياسة متى خينيا بروبوزال متى خينيا خسياسة لا لفخايكم أوروميا في إثيوبيا والدباسون يرون شيء أما يتشوي إثيوبيا في أوروميا الدباسون قلنتا دادا قولوا أوروميا تينيا وإثيوبيا هنا سونا سبودا ريفرندم فينا نتينيا هنتينيو قولني خينيا إثيوبيا خيستي مالي سنتبراتي مالك أبتتي إثيوبيا رها سوتان تجراي كابتتي إثيوبيا راسو جرتي مروا في بيت وراني بالسوم أورومودا أوروميا غافي أمته دبا في شنتمي ديبساسي توهنة إثيوبيا هيجريس راسون أبشالو ما يخسني قلتوات خلنا روياه كابتن سو تسكنا هالو Itu firma. Itu firma gama. Indagam. Indagam mama itu firma. Ya. Itu firma indagam. Oke. Duran durse hazo yin gamme na te kunu afan ki yero na te le alma tagaru tikuma wani te baru kaba. Itu firma. Halo. Itu firma ada sudah ganya itu firma. Oke. Kanafu biyya keenyatti atartuun gamaa yeroo baatu kas jaamaa karaa federaal isaan lameen san qooddanii fi nuti kan deebuu qabnuufis yeroo duraatiif Oromiyaa waan ta'eef dura Oromiyaa argachuu qabnan jaa. Inni lammataa waraana bilisummaa Oromoo waboo kan jedhamu kun isa hammaa tana isaan lakkaa'an kana qofa osoo hin ta'in qeerroon hidhannoo ol kaadhabde malee sammuu keessaa hidhannoo qabde waan ta'eef Durri deebuun teenya Oromiyaa waan ta'eef federaalaa rakkina irraa hin qabnu sanboota waliin itti deemna. Durri Oromiyaa waan ta'eef qeerroo fi waboon qarreen waliin taatee karaa Oromiyaa kanarratti dhuunfachuu irratti hayyoonni keenyas ni jiran waan ta'eef akkuma irraa haasawatan kanatti keessa buufannoon ni fayya waan ta'eef hedduu galatoomaadha. Waboon isaan shana janiin san qofa miti. Qeerroon Oromoo qarreen Oromoo hundinuu waboo waan taateef hidhata fuuldura sittuma deemna. Kanaaf wanni sodaatamus hin jiru nuti waboo fi qeerroo fi qarreen Oromiyaadha. Durri keenya deebuun keenyas kaayoon keenyas isuma kana waan ta'eef takara federaalaa rakkina irraa qabnu dhimma irraa qabnu saboota naannoo tun Itoophiyaa irraa dhimma qabdi Oromiyaanis eega dhuunfane booda dhimma Itoophiyaa irraa naannoon hundi qabdi saboota waliin itti hirmaachuudha malee Itoophiyaa fidanii Oromiyaa gubbatti fe'anii waliin miidhuun kun waan nuti kanallee dinnee waraana bilisummaa Oromootti itti bosonatee barummaa waan ta'eef Aye fayyada galatoba walina makhaja yaadara jirra laal detaili kan ne baramurti ma Oromiyaa to jechuun tokko waan ifa taate lafa kaayanne maali arra marii teenya keessatti beekadha wali lafa kaayanne abaa fi kaafaa of waraanni bilisummaa Oromoodhaa waliin yaa'uu dadhaban yoo kijibne malee gaa numaa wali dhiibu jira malee waliin deemuu hin dandeenye maalii fi ajan tokko shoror keessaa jaanii jiran lamammoo laayisensii qaban wal dubbisuus hin danda'an wal jaasa'uus hin danda'an technically bara already addan waasee jira jechuudha abiyyiin kanaaf nuti amma sa'aa ofirraa guburra jara kan ammas yaada isaanii sadeenu tokko dhageeffannee laalle abaa'oo maal fadhaa kaafaa'oo maal fadhaa laalle ajandaan abaa'ootiif kaafaa'oodha waan federaalaati afaan jettuu maarree jettuu kursii jettuu jinni jettuu elekshinii jettuu waan federaalaati ammoo wanni takka tabeetee nuti irraanfanne saboo Itoophiyaa tana toluu fi hammeenya sirra waan keenya qabannee waa Itoophiyaa haasoon irraa abshaalummaadhaa miti hiidhamti. Namni Oromiyaa tana nuu qabuu danda'u kan nama hidhate qofaadha. Abaa'oo fi kaafaa'ootti Oromiyaa kannite barbooruu irraa fudhachuu danda'a biyya Ahmadi. Wali guree hidhee jechuudha. Akkuma jettaniin magarsaa jettaniin lammaa magarsaa godhe san godhuu danda'a jechuudha. Yoommoo qaamni hidhate Oromiyaa harka galfatee taphni jiru barateero.
hiikachuu dinne waraanni keenya hin hiikatin ammas waan takka fudhadha waliigaltee Pretoria san gubbatti disarmamentiin nurratti hin hojjetu maaliif hin hojjanne taankii fi madfiin nu bira hin jirtu jechuudha already waraanni keenya meeshaa inni harkaa qabu constitution ni hayyama isaniif kana bokkam akka poolisii Oromiyaatti waraanni keenya ta'ee liyyuu haayilii ta'ee milishaa ta'ee waraanni keenya qawween inni harkaa qabu toomaseerri hayyamteef wanni abiyyiidhaan geessuun hin jirtu jechuudha taankii fi madfii tunti PLF irraa wanni advantage keenya kanaan Oromiyaan miiliyoona 70 waboon miiliyoonni waboon kumni dhibbi tokkoon ga'u yoo Oromiyaa to'atee ganaa nu leenjisuu qabu waraana TPLF bar 250 irraa ilaa haga 500 ilaa hamma 500 amaarri miiliyoon jaawolii hidhatee kanaafuu miiliyoon 70 reeshoon poolisii keenyaa oli reeshoon milishaa teenyaa achi oli reeshoon beetee humna addaa teenyaa oli kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa qawwee baziyaadaan nu barbaachisaa federaalarraa odoo dhufteellee jechuudha dubbii tana gallaala advantage keenyaarra nu jira akkana dhumtu who cares Oromiyaan to Oromootii waa'u akkuma arra araarri dirqiidhaan afaanii bahetti waltajjii san gubbaa taa'ee waboon beettee Oromiyaan tiyya federaala abaa ofi kaafaa hojii haasa'u jee akkanatu propozaala bilchaataa kana yoo dhiyeesse tanumarraa haasa'uun isaanii yoo waliigalullee baanne addunyaa gurra buufne beekadha. Deebisaa nu kan nu danda'u Oromiyaan teessanii miti Oromiyaan to Oromoo miti haqan qabdanii anaa bulchachuu danda'u inni mootummaa federaalaati. Akkuma Tigraay gadhiisetti Oromiyaa gadhiisa. Kanaafuu diiteelii bal'inaan boodatti deebi'annaa jechuudha. Ammoo wanni nu jechaa jiru maali? Hamiinsarraa Oromoo baasuudhaaf, karaa nagaa kanallee bilisa godhuudhaaf. Adda baafnee gulantaa federaalaa sanirratti akka fanii taataphatan kaafaa of eebaan. Oromiyaan ammoo ta'uu bootiif taqeerootiif taqarreedhaati haa dhiifannu akkasitti. Haaloo. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفق. جمني شابو غلطو ما غلطو. إيش مالك كان لو جرام بيتا مالك كان لو جدت في كام تبتدي راترين. Aye warri maallaqa ambil biltani rifa magaru warri WhatsApp seene khalafuu gabaabinaan yoo bilchinaan teenyee waan kana oofannu taane bara akkana jechuun nuti lola keenyarraa deemnee jechuu miti. Ammoo siyaasaa ammayyaadha siyaasaa beetee Keeniyaan nu fudhattu. Itoophiyaan diinaan qofti gaame kan jiran. It's not enough. Ififu beetee ififu duutii maa fuutii sadi barnuti ammoo maa maqaa itti fudhannaadhaan Itoophiyaa maa maqaa itti fudhanna. Oromiyaan tiyya taatee sabbooda don't care. Sabbooda beekadhu sabbooda hawaan godhuu dandeessu jirti waa hedduu jiraaf ijjee. Namni Oromiyaa harkaan qabne maal harkaa qaba. Kanaafuu humna teenya qisaasuu qabnu warri evening saniin jeban ABO fi KFO'n yoo fedhan PP2 dabalamanii itti afufan. Uummanni Oromoodhaa flexible ta'uu qabaadha. Hoggaan mooraan teenya hogguu hokkarra keessaan dhaabbatu. Oduma dubbii as bunnu achi bunnu as bunnu achi bunnu aduun nu dhiitiidha. Yoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi qeeroof qarreedhaaf dhiifte injifannoo laaftu namni waa hunda guutuu akka ittiin harkatu. Tan harkannee tabiirratti dabruun ammoo dhiirummaa gamnummaa. Ammoo 0-0dhaan wal baasuu sanii miti jechuudha. Hiikkachuudhaa isanii hime bara. Waa torba kanineeti waa lama harkanna. Tunoo waan tokko kanineefiti Abiy Ahmediin amata sadeeraatti filatamte setti fufan federaala constitutiona ni kabajna Oromiyaan teenya
وان تو وان إذا خسارة متي راسو تيادا خلينا رجعلو سوغار كده فويسنا دمنا هلو هلو تفوفا إنك ما تفوفي تفوفي yaadin qabu يا yaadin qabu تفوفي akka walii galaatti waan irratti mari'atan irratti hello إنك ما تفوفي درو إنك wanta irratti mari'atamaa jiru wanti gammeen kaase akka yaadaatti gisee ilaallu bobooni kan inni ta'uudhaa qabu haalatti meeshaa hidhatanii jiraatan akkuma jira walii galaatti inti jedhu sirriidha haa ta'uti oromiyaa dhuunfatanii jiraachuun immoo akkamitti danda'ama isa jedhu sana immoo beekamudha federaalli gaafa gaara taa'u gara gadii kana warra jiru kana hooggansi ammas shirri biraa dalagamuudhaa danda'a yeroodhaaf godhamee akka beekamu oromiyaan alagoota qotta duudaa dabalatee diina hedduu qabna keessoo keenyas wallaadhaayis kanaafuu kana keessatti immoo gaafa boore woboon bakka qabattee oromiyaa si fudhateera ta'e bakkoowwan adda addaa uumamuu danda'u kana keessatti garuu wabiiwwan jiraatan addunyaan yeroo kana keessatti akkuma itti waggaan lamman kana beekaa turre irra guddeessu waa'ee kaabaa bichaa argan jarri irraa baasaa turani haa ta'uti cimina ijoollee keenyaatiin immoo fuulduratti dhufeera ammas immoo shira biraatiin addunyaa walii galtee adda addaatiin akka lubatti hin dalagneef wabii nuti qabnu maali kan jedhu sana irratti hundeefnee laaluudhaa qabna yoo sun wabiin jiraata ta'e garuu akkuma amma jedhametti warri kaan federaala irratti walii galanii warri oboon naannoo fudhate haalli gaariin uumamuu danda'a kan jedhu amantaa qaba. Galatoomi fadhu. Oboon naannoo fudhate haalli gaariin uumamuu danda'a kan jedhu amantaa qaba. في البلسخيجا كلا قلت جوتي أوروبيا يو خوابون أوروبيا وبو فكيرو فكرة يو خفودة تنتاتي صدركا فيدرالتيس بيتي أباو في كافاو يو أتشدا كنتاتي أبيين أتشجر وبين كينيا مالين أديرو وبين كينيا الراس بروس وبو وانتا كان رافتنا وبو كينيا الرا يو قرطو ميتشي أمتا في خيسة ديبي game over إلى سري ديبي وبون بيته أمته في خيسة قلان خوني بيته دبيدو متبر جرا واني سري قالون دندي واني سري قالين يجر خولي وراني بيته أورمون هيدا تشوراف غارا دوكو سنتبنان برغا وبو أورميا توتيشون درين لنجي ورانا هنديرو الكاكي يرتيرو لي hinga hujan dabar nutabo oromiya bulchuudhaaf woboon arra hidhate kun gaamiti resoursiin oromiyaadha harka woboo seenechuun laafaa miti resoursiin guuturraa guututti harka woboodhaa seenechuun laafaa miti advanteejota gaafa biraati isanii dhiyeessamma woboon yoo oromiyaa bulchee maalfaa oromoon harkattii waan jiru guyyaa biraatiin presentation isanii dhiyeessa مال سنوس بيخون يفيفو وانقود دولا تخي وبين مالي وبين هيدا تدروا تلما داتو ولي قلت انترناشنال تاتيرتي نو نتي أبي في وبونو جاسونين فلانو تنا ولي قلت انترناشنال تاتي ايون بيتي افريكان يونيوني في يونايتد نيشنين مانديتي اوروميا داتين وبون كنمو قبديف اوروميان Oromiyaa bulchuudhaaf heera biyyattiitii fi heera addunyaatiin gaarantii maandeetii gaafa nu kenname qabsoota jettee aantu bara adeeroo barnuti legitimacy jechuudha shororkeessaa nu jechuun danda'uuni walwanni bookam Oromiyaa seera qabeessa godhanne bara shaalummaadhaan haloo itti fufi. Okay, ani yaadi shaboon eessaa jiru warra baay'ee gaariyaa baay'ee bareedaa kan qabu maanni kan hojjetaa jiru bara biyyi kaasee waraana Itoophiyaa fi ta'uu waraana Itoophiyaa kan hojjetaa jira bara Dargis bara Miiligis bara Jaanoy bara Tigirees baga Abiyyis kanaaf waraana Itoophiyaa fi tika isaanii kana diigaman malee Oromoon nagaan argatu garuu yaada keessa kan toliin galatoof fayyaadha. Thank you. Galatoom. Alo. أنا أشيل كم هاي تفهم مات
Dhiiroo akkuma gaarii yaadni kun bilchaachaa deema. Haganaa warraa egaa haganaa wal nu haasofsiisa waan guddaadha jechuudha. Bara kun alternatiiva bara adeero qabsoota hidhannoo dhaammatti jirtu ta'e itti fufaati. Beetee tapha siyaasaa kee kanaas beetee garsiifatta addunyaa fi wanni qabsoo guddoon beetee amata 50 keessatti Oromoon addunyaa irratti wanni siin godhatiin maali? Waan beetee furmaataan dhiyeessine akka siyaasatti. Propozaala mataa keenyaan dhiyeessine haga ammaa. It's very sad jechuudha. Haga ammatti propozaala mataa keenya kan 91 khawayyaane dhaati jechuudha. Bara amma nuti propozaala mataa keenyaa finne biitummaa tunu nagatti harkattu. Oromiyaan to Oromoo dhaati nu khanna. Itoophiyaa teenyoo jaasoonaan bara abshaalummaadha jechuudha. Akkas jechuun nuti Itoophiyaa taanee miti. Beetee yoo nu taate yoo kan baataa taate hadiyyaaf taate waan walooti bara recognition kana dhabne bara nuti amma waan Itoophiyaa Oromiyaa fi Itoophiyaa tanaa turraa wal keessa seenee uummata keenya burjaajeessaa jira adda cabsaa Itoophiyaa jechuun adeero 4 kiiloo jechuun bar waan isaniin galii jira akka constitution Itoophiyaatti Itoophiyaa jechuun mootummaa federaalaati aangoo 3 qofa harkaa qaba makalaakaa maallaqaa fi foreign affairs qofa harkaa qaba hagasuma wali hojii qabna maallaqa tokko hojii qabna makalaakaa baana fi embassy biyyalarraa qabna waan sadee kanarraa ala Itoophiyaa jechuun Oromiyaan koba namni hundinuu koba so teenyan taanee dhamma nuti federation kana keessatti mana mataa keenyaan qabnu nuti barandaa bulaa jirra akka sabatti mana mataa keenyaa qabannee waa Itoophiyaa haasofnu sanin jechaa jira nuuf taatiin taatu san birga keete kasitti deefata Oromiyaa qabadhuuti naan taatu jiru feete Itoophiyaas. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yaanni gammeen kannaa yeroo yaade bidan saada kanarra waliin galle yaadarra waliin galuun qabu beektu. Yoo intahirattiin busattuun tukkii galte malee wanni Oromoo gaafata qolle yeroo jirtu Oromoo furmaata bishaan qabdu afaan isaan biyaan kana yoo dubbifte malee hanuma yaannaa jedhu. Gaazama fixatee yaada isaa? maal jee? bar fooyyeessaa wayyeeffataa deemtanii wannummaan guddoon beeka dogoggorri 2018 kanuma ana sanima 2018 dogoggorri keenya guddaan OPDO irraa silaa Oromiyaa teenya fudhannee beetee federaala isaanii dhiifne abshaalummaa jechuudha. Bara dhukkubni kun hin jiru bara arra silaa haa caaluun hedduu Oromiyaa harka keenya jiraatte. Qeeroo kuma dhibbaa ol hidhaan teessu. Bar zulmiin deemaa jirtu Oromiyaa keessatti deemaa jirti bara. Dhukkubni guddaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Yoo Oromiyaa keessatti beetee rakkoo ta'e hiikanne rakkoon biraatu laaftuu jechuudha bara. Harka 189 rakkoon Oromoodhaa rakkoo Oromiyaa keessaa madditu. Rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa madditu. Gaafa wayyaaneetis arraas. Qaawa kana ofirraa duuchuu danda'uun abshaalummaa dhuka sanii galuu taate. Because arra ihaadigi mi kajiru. Abiyidi kajiru. Namichi aangoo isarraa hajaa qaba. He doesn't care. Wanni wayyaaneedhaaf Tigraay dhiisee fuu kana jechuudha. Hello. Itifuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jira keenya fayyaadha gaariidha. Shabboo miidiyaa shabboo fi gammeenis aboo miidiyaa Oromoon yoo harkattee miidiyaa shabboo kana itti fayyadama. Oromoon guutumatti wanni isin dhaama takka. Namni miidiyaan nama qara. Miidiyaan information nama kanna. Miidiyaan dura beektii gartee nama beektii waan hunda waan addunyaarraa arge gurra nama naqaa. Har'a Oromiyaa keessatti namni gartee gabareenuu telefoonii qaba. Gabareen hundi waan nuti agarru kana hunda warri ala jiru arku isaan dura argan.
Saniifuu namni keenyarra biyya keessa dubbachuu hin danda'u, haasa'uu hin danda'u, waan takka hin danda'u jechuudha. Rakkoo guddoo jirtu tana waliin bahe. Amma waan gartee waan deemaa jira, waan gartee haasa'umaa jira kanatti isin deebi'a. Namni tokko takkaa fi beekaa takkaa gartee takkaan maan deema takkaa nama jala deemaa jechuudha. Nuti dogoggora gaafa duraarraa, sagantamootarraa, 18 irraa yoo Oromoo waan baranne Oromoon arrabooda waan takkan bartu. Dogoggora ta'e yeroo yoo ta'an duratti dhiis ajaaraa bagadaa dhiisee waaqa guutuu dhiise. Saniifuu dogoggora gartee zabana dheeraa kanarraa Oromoo waan barachuu qaba. Soba gartee warra Habashaa kanarraa soba kana baruu qabdu. Oromoon tafii qabatee taa'ee Itoophiyaa wajjin haasa'uu qaba tafii qabatee nutis marroodhaa wanni jennuun tana. Marroon amma galgala kana beektaa gammeen adda babaasee wartee namni itti dalagatu. Itillee wanni jedhu tana. Jarri duraanii ABO'n itti galte mootummaa tanatti piippi galte. Kaafaa'oon duraanuu kaafaa'oo piippi galte. Jarri kuni harakaa kan danda'u bilisummaa Oromoo baasuu hin danda'u jarri namni ulee harkaan qabne faayidaa takka hin qabu. Ulee namni washee harkaan qabne faayidaa takka hin qabu. Hoggata qolleedha, hoggata kariidha, hoggata kari baasan. Saniifuu nuti warri marroodhaan wanni jennuun. Marroodhaan nama ergadhu wajjin haasa'u akka wayyaanee kanatti. Oromiyaa harka galfadhu. Jarri federaala keessa taa'ee wajjin haasa'u. Qeeroon teenya marroo jedhee Oromiyaa harka ishee dhuunfachuu. Amma booda beekti carraa kana Oromoon carraa jirtu kana dhabdee ammaan deemtee akka sagaltuu deebi'e. Kuma lamaa godhatee yoo haa gurguramtu taate. Har'a booda Oromoon karaas bilisummaa hin harkattu. Saniifuu marroon ija banatee akkuma amma durallee galtee qeerransaa fi qamalee fi bineensa gaarii bineensota keessatti ammallee Abiyyi Ahmad ija banatee biraa ilaaluu qaba. Ija banatee gaara duubuu agartu. Nuti wanni jennuun marroon tana. Hidhannoo isaa itti fufu halkanii guyyaa itti fufu qaba. Isitti illee dheerisuu jara keenya galatoomaa hedduu galatoomaa yemmuu wanni inni jiru Oromoota hundaanuu marroo bira dhaabbadhaa qeeroon Oromoo bira qeeroo Oromoodhaa marroo bira dhaabbadhaa bilisummaa ta'e. Aboo waan takkamee isin himu. Namni naannoo keenyaa hunduu hidhatee jiru. Dachii keenya saamamte sana hundaanuu Itoophiyaan nu saamu jira. Namni hundinuu ollaan keenya hundinuu nu saamaniiti akka mallasaan gartee nama majooritii maayinooritii deebisuu hin dandeenye. Jara keenya kana jiran. Saniifuu marroon falmatee raayyarraa walloodhilaa hanga gartee mooyyaaletti wallaggarraa ilaa hanga jiraksanitti marroon tokko taata'uu qaba. Qeerroon cinaa dhaabbachuu qabdi. Isinsi dheeradhu jabaadhaa jara keenya jabaadhaadhaa gamme aboo gammee fi shabboon wallaa isin zajaa gartee zajaa rabbummaa rakkatanii Oromoo miidiyaa amma harkattee miidiyaa keessan kallee qilleensa rabbaasaadha. Wanni dhaa miidiyaa qilleensa rabbaasaadha. Jabaadhaadhaa galatooma jazaakumullah khayri. Nama keenya kanatti yaada namoota yaada kanarraa fuutee kennuutu wallaa hedduu galatoomaa isin galatoomaadha. Jazaakumullah khayri hedduu galatoomaadha. Akkan gaarii naata. ulfaadhu galatoome. Bara wanni nuti amma ajandaa haala sadii dhiyeessinuuf maaliif? Dubbiin gara keenya deemaa jirti. Pretoria irraa kaate marii South Africaadhaa Nairobi dhufan Nairobi irraa Maqalee irraa Finfinnee amata haaree kanatti dubbii kaabaa san fixuudhaaf yaalii ni godhan. Ni dhumtuu sanittuu dhufnaa jechuudha. Har'a kunoo faannoo guurattee Eeltiratti waraana Eeltiratti makamtee Aduwaa fi Shiree keessa saamichaa fi ajjeesa jirti. Dubbii kaabaa ni xaliiltuu san beetee waliinuu arkuu teenya. Ammoo yoo beetee addunyaan usuun teessu dubbiin guddoon Itoophiyaadhaa wayyaanetti aanee ammaan dura isin ibsine beetee caayaan irratti taatee dubbii wayyaanee walii mallatteessanii achi boonsan beekadhu arra addunyaa irrattuu dirooniidhaan argaa duunanii dubbata. Kan dur du'ateenya dubbanne irratti du'ateenyaas ni gabaasan. Falmii teenyaas ni gabaasan. Atteenshinni arra ijji addunyaa Oromiyaa gubbaa jira. Yoo gara mariitti kan nu yaamamnu taane ABO fi KFO fi waraana bilisummaa Oromoodhaa afaan sadi ta'anii nu agabsuuf deemaniidhaan. 91 wanni itti kasaarre wanni nadhii gammadaa barbaaduu fi wanni leencoo lataa barbaadu adda adda.
سلالين تولتاتي نبو في ديمتي فدالا خيو جاسي وامو ندي دام بيتي ورانا خي قبدو ينني مورا ايغا جاران ابا غدر راك ابسون تو سامم تيلا هاغا مروتي افان لامتاتي ورمو ديما جتي جرانا ورا ايتوبيا بربادو جنو خيسا برا دوغا وليهم دو تشوي ورا اورميا بربادو جرا تنافو نتي ورا اورميا بربادو ورا ايتوبيا بربادو جودو ولولو ايتوبيا عمري ديريفته خران غبابا مالي وراني بلسما اورمودا ولا بما اورمتا برموكم كيرو في قرن نسدين اورميا تنجقبچو فدرال مو هنا منو هن عربسينو وبلين كينيا ور ايتوبيا سوبو بربادوس ايتوبيا ديمقراطيه سو بربادوس دسيبه غاري هوينه في حاجه ديفنو خاطه لغني يوغا غولاني نغورسي سن هركدو ناف يوتا دبنس خابيتي يجبيسنا تشوي صبري مال سن يخنو ويتي عملو ايتوبيا تنا ينتي دبنا تشوي اولولي دابچو قب بوراق ابسو اورمو خيستي اولولي دابچو قب خفده ايتوبيا جوس خفده اوربيا جوس خران تكوچتي ولدن دنيو مالي نوتي ور اورميا جنو واي 4 كيلو ديفني اورميا تني قبچو واي 4 كيلو تو ور ايتوبيا جوبو دي مخنو يودن دي سوارانو بوسا ايتوبيا wanni wal haman nun juttu tokkummaa mooraa teenya barbaachisaadha wanni amata shantam qabsoon teenya itti mashente itti beete nagada enyotani nagada ufannu raatateef kana chuy hasharaaf soo guddo wal jijjiiraa jiruu fi warra Itoophiyaatu warra hidhannoo sakaalaa jira sakaalaa tarjala aktibaanu halal hagoonu fi Itoophiyaa ara serinje halal hagoonu nuti Oromiyaa teenya qaban isinu amala sini beyna mokam isinu tagu gabar intarto me khawda da hadi kani chuy haga bete hagam takafalti tani radi kani taharani nasiba gari hawina fe chuy abiyin si Ethiopianisti abao kafa wari Ethiopianisti undi wali qabamati oromo daf wan taru wan gari o mudan desan ummada isarumma wali gala me wari Ethiopianisti da angorati oromia mo warana bisumma oromoti fi qerof qare odisa isanin toinu nuntukina دين خينيا غرخا علت برباد انه تخي كيس بربادو متي هالو ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جامبي شابو ادو غلطو مال سنينجا ادو غلطو مال والله يا كمان دوان سنينجتي كلام ما مغرسا دكتور لما مغرسا بانو سوسينو تاتني مال ولا لا غرا خيسان كو كان رابو كابتني الدنيا رتلي umulirina daraja barasal bisayasa oromo media mantaraka oromo debate oromo media mantaraka media kenya kana skelesara basura atata kanoni sininja kala jecha olta miti Quran tabattu len gari miti woma lamattinim turi jallatu azaba kaceltu jannata attinim sani al oromoti ya woninin damu khabiya jiru khabiya la jiru uddu ta kamfardala maran taani woninu ba sa fala biran kamnu marro cina dabbada ya man guddo tenya ya obuliyan kiya ya ayota kenya ya qarreti ya kairo altanuman jechu barbar aso isinu fitan durawi hayuna sa dura fita yani woni nan jechu barbadu rede dibe woni garaxi ya khaysa ila idme abadun tenya kan dutti oromon tu yom woli galla yom hanka yom gowomna bar gowumma hongan kamne gowomu jirabar gafo podio disnu go gomne bar made ngadda ta kada bar takana 2018 leni gabromne ana hunda jela wonu basa ilmina ma khumbe kadu takaro fun dirum malama du fun harum ma dajan afan kenya tresin walif galla so khanafo woni barbachi sada akuma bulisi khiya khamma asawar rabu eje wallor rahanka tina sarra hanga borona rahanka wallagatti gujin kabi oromo mbika yirto khate marro tina dabbachu da qarre fi kairon wallalan jenne be khan jen gabrumma hiddam bukifna dan danyil mo tugudi na sambre khonne ilmo nuti nu kairon as geje jirtu ni ketarana biya kaysen jira woninin sena gize hunda akka mata khiya fitimu sena oson kairo
جدا كابوجة كل تورن دمت تاين ولي لتو إيه شابين اللتو جي أولين أكمتا خياتي في بويوتنا يدون دير يسوع بريان كيا يدون وقلتهما أرمو ميديا مركته أول لوجو ميديانكم ميديا والله Iti sinegatiin telefoonaan isin dhawwan isinitti haasawaa jira jechuudha. Miidiyaa shabboodha. Horaa bulaa deebanadha. Obboleeyyan kiyya kanarra beekumsa qabanii jira. Waniin Oromoodhaan hudduu takkaan farda lamarran ta'anii waan man jaalatinaadha. Bilisummaa jaalatta, Oromiyaa jaalatta, Oromummaa jaalatta. Qarree fi qeeroon abbaan keenyaa fi abbaa guddaan keenyalleen ayyuu guddoon teenyalleen xiqqaa guddaan barataan daldalaan bikka jirtu lubbuu teetiif namuu akka jirtutti waan barbaachiseen waan qabsoon si barbaachifteen Oromiyaa fi Oromoo fi Oromummaa cinaa dhaabbachuudhaaf maali falli keenya marroo qofaa tanuma jechuu barbaadan hin jiru falli keenya yoo taraa tana cabne haati teenya naafne tanumatti isin himuu barbaada obboleeyyan kiyya gaammeedha hedduun isin galateeffadha waan barbaachitaatiin miidiyaa keenya kana saatalaayitii irra baasuudhaaf carraa nuu godhaadha. Irra jabaanee miidiyaa keessa saatalaayitii irra baafannaa Oromoo miidiyaa markate akkuma waraabessinuu qabooda dhufuutu irra guddaa jansanii Oromoo miidiyaa markatte yoo itti fayyadamuu barbaade. Wallaalaan keenya beekaan keenya miidiyaa shabboo akka dhaggeeffatu naa ifa gala baadiyyaa biyya keenya dawwaleetiin gaafadhaan. Telefoona irratti silaalu jira wallaahi wa billaahi. So kanaafuu hedduu isinitti hin dheeressu isinirraa hin gabaabsa obboleeyyan kiyya. Feetu baha jiraadhu feetu dhugaa jiraadhu foote Oromiyaa keessa jiraadhu foote Oromiyaan ala jiraadhu. Falli keenya tokkichi nu baasu. Qarree fi qeeroon hin gowwoomina. Kaleessa gowwoome 2018 gowwoomin irraanfatina jaallan keessan biraa lubbuu kumashan ol dhumteeti jijjiirama kana fi jijjiirama kan qaalame kana marroo cinaa dhaabbadha rabbii isin uume sodaadhaan tanumaan isiniin jaa rabbii isin uume sodaadhaa qarree fi qeeroon marroo cinaa dhaabbadha bikka jirtanii lafaa haa hidhannoo waboon harkaa qabdi. Hidhannoo waboon isin lakkiifte isin namuu bikka jiru ganda jiru aanaa jiru bikka jiru namuu lafaa haa qarree qeeroo rabbii isin musudaadhaa gabrummaan tuddeeressinaa warra biyya keessa jirtan yoo walii galan alaa galan jeni rabbi walii galchee alaa nu haa galchu hedduu gaamiin du'aa tana godha aaminumaan je yeroo hundaye aboo rabbiin baranan nurraa haa guutu gabrummaa tanaan jaa gaammeef shabbu hedduu galatooma amurii rabbi isin haa dheeressu hedduu naa jiraadha wallaahi amma nagaanii rafa wallaahi quuqaaf irraa buqaa jira haasawni sila haasawni hin dhumu garuu isinuu fittanii akkuma marmoo tokkottiin isinitti idee tanuma naa guddifadhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya kaafanii fi carraa gadhiisaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baadiyaan Oromoo maayati baadiyaan ijoolleen Oromoo baadiyyaa jettu maal jetti? Wallaahi baadiyyaa Oromoodhaan bikkaan iddoo walleen qabu baadiyyaa Oromoodhaa kana keessa Harargee bahaatiin Harargee lixaatiin ilaa boordara Suudaanittiin adeeran qaban ilaa Gujii ilaa Wallaggaa naanneesii Jimma kana bikkaan hin qabne hin qabu fira. So an kana dawwaleetiin gaafadha miidiyaa shabboo namni lakkoofsa keessan hin qabne hin jiru ijoollee guutuurra haa hin jaamne haan ittiin ergogaan itti erge boo lakkoofsa shabboo ni qabnaa bar naan jedha lakkoofsa shabboo miti ni qabnaa bar aboorti galgalaa ganama dhaggeeffana naan jedha wallaahi wa billaahi bikka ni torkiin hin jiru bikka chaarjara magaalaa geessanii amna sa'a 3 deemanii chaarjara magaalatti irra kaayyatanii guyyaa 3 walii chaarjan matooraan deemanii jechuu haan miilaan deeme kanatti wallaahi asiin arsii tana baasi ilaa baaleen ilaa bu'in buusi ilaa asallaan baasi bikkaan firan qabne hin qaban firri hedduu kamalee guddaadha. Rabbin guddisee nuti kisini. So asin bikkuma firri hin jiru affaar keessa akkasuma jira. Amma fakkeenyaaf yoon gabaabduma siime an jeneraala keessuma ta'uu fi amma abiyyi wajjin jiru. Wallaahi maqaa isaan tokko malee naan jee barkum miidiyaa keenya naan jee isuma akkamitti dubbiin dura akkami jennaaniini aboo naan jee guyyaa bikka biraa ollullee bar sarkam bikkuma san bulaa naan jee akka jeneraalonni abiyyi isin dhaggeeffatullee eessuma achi keessaa qaba jeneraala guddaa halluu abiyyi kana wajji jiru garuu dhiigalan alaa galanii Oromoo walii gallee